marii maraatotaa. Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeetii Yoobsan Arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina. Akkuma yeroo kaanii wantoota nama barsiisan, nama hubachiisan, nama bashannansiisanii fi ergaa gabaabaa, ergaa dheeraa fi wanta keessa jirru kan keessatti hubannu gara fuulduraatti kan nu akeekuu fi kan darbe kan nu yaadachiisuu fi gara fuulduraatti akka tarkaanfannu wantoota nu taasisan qabadheen yeroo hedduudhaaf dhufaa jira. Namoonni hedduun keessan ilaaluuf ni dhibooftu. Haa ta'uyyuu malee warreen na hordofaa jirtan guddaa galatoomaa. Yoobsan Arguu YouTube channel like share subscribe gochuu ammas inni baay'inaan isiniin jedha. Har'a immoo mata duree marii maraatotaa jedhuu fi kan ergaa bareedaa qabu qabadheen dhufee jira. Haga xumuraatti na waliin tura. Marii maraatotaa. Seenichi akkas ture. Hospitaala tokkotti maraatotni gosa lama waardiyyaa gooyomsanii mooraa keessaa ba'uuf wal mari'atanii gara kellaa yookiin ba'umsaatti imaluu jalqabani. Akka achi ga'aniinis waardiyyaa sanaa bakka isaatii yeroo dhaban baay'ee gaddanii, hidhiis xuuxanii, deebi'aniis ni aarani. Akkas jechuun yeroo muraasaaf dhaabbatan. Kaayyoon isaanii bakka tursiisaa isaaniirraa bahaniif inni guddaan waardiyyaa gooyomsanii bakkee ba'uuf ture. Isaanis amma eenyuun gowwoomsnee baanaree jedhanii walitti galagalanii dhaabbatanii aaruu jalqabanii. Garuma turanittis akka deebi'an walii galanii. Hubadhu, jarri kun waardiyyaa gooyomsuu moo mooraa ala ba'uuf kaayyeffatanii baan sitti fakkaata. Kaayyoon isaanii inni guddaan mooraa ala ba'uu ture. Kunis mooraa ala akka hin baaneef waan eegamaniif filannoo isaan qaban waardiyyaa gooyomsuu ture. Garuu yeroo isaan ba'uuf jedhan waardiyyaan waan hin jirreef qaama gowwoomsanii bahan dhaban. Argitanii osoo balballi banaa jiruu bilisummaan bahuu danda'anii sammuun isaanii gowwoomsaatti waan amaneef deebi'anii gara mooraa isaaniittis galani. Dhalootni hedduun osoo balballi gaarummaa isaan baasu jiruu nama miidhanii guddachuu yookiin karaa jallinaa ce'uu barbaadu. Kunis osoo dafqa isaaniin milkaa'uu danda'anii dafqa namaa barbaadu. Daandii ofiin deemuu osoo danda'anii daandii namaarra imalu. Osoo ofiin raawwachuu danda'anii akka kan biraan isaaniif raawwatu barbaadu. Osoo ofii baachuu danda'anii namni kan biraan akka isaaniif baatus barbaadu. Itti gaafatamummaa osoo isaanirra jiruu kan biraan akka isaaniif gaafatamus barbaadu. Waan danda'an dhiisanii waan hin dandeenye irratti xiyyeeffatanii yeroo fi humna isaanii haala keessa jiran hundumaatti qaama biraatti quba qabaa fi haalota naannoo isaanii komachaa rakkoo lakkaa dadhabina komachaa fi dadhabina ofii irra dhaabbatanii wantoota hin barbaachisnee fi wantoota barbaachisan hordofaa kan jiraataa jiran baay'een isaanii ni jiru. Haa ta'uyyuu malee gatis isaan keessaa eenyuun akka taatee fi eessaa fi yeroo kam eessatti akka waa hojjechuu qabdu, eenyuuf akka hojjechuu qabdu, yoom akka hojjechuu qabduu fi haala kamii akka hojjechuu qabdu, itti gaafatamummaa kamtu sirra jira, itti gaafatamummaa kamtu narra hin jiru kan jedhu beektee akka jiraattuuf akeektuu fuuldura kee siif taati. Kanaaf iyyuu dhaloota of beekee, dhaloota ilaalcha sirrii qabaatee, dhaloota of jijjiiruu fi qaama kan biraa jijjiiruu danda'uuf dhaloota itti gaafatamummaa baatee, itti gaafatamummaa kan biraa akka baachisu taasisu, itti gaafatamummaa isaa bahee kan biraanis akka bahatu kan ta'uu fi hojii isarraa eegamuu qabu yeroo fi haala kam keessatti iyyuu dhaloota raawwatee raawwachiisuu danda'u
hojjetee hojjechiisuu danda'uu fi dhaloota hooggansa ta'uuf fiigu qofa osoo hin taane dhaloota hooggansa hedduu horatee darbuu fi hooggantoota ciccimoo akka isaa uumee darbuu ta'uudhaaf of qopheessuun gaarii. Akka maraatotaa ofii osoo deemuu qabanii yookiin osoo ofii bahuu qabanii kan biraa gowwomsuuf yookiin kan biraatti yeroo isaanii dabarsuuf akka isaan yaalanii dadhabanii fi bakka dhufanittis deebi'an akka hin taaneef dorgommiin kee namoota naannoo kee waliin osoo hin taane addunyaa fi haalota naannoo keessa jirtu wajjin haa ta'u. Dorgommiin kaayyoo kee duukaa haa ta'u malee haalota si fuulduraa yookiin duuba kee jiran duukaa hin ta'in. Lafa geessu yoo hin beekne karaan hundi si geessa yookiin karaan hundiyyuu si deemsisuu danda'a. Garuu gara galma kee yeroodhaan sin geessisu. Hundis immoo galma isa sirrii sin dhaqatu. Kallattii ati hin barbaanne si geessa. Jireenya ati hin barbaanne si jiraachisa. Jireenya hiika hin qabnee fi jireenya mul'ata hin qabne keessa akka ati jiraattus si taasisa. Waan manaa baateef lafa adeemtu yoo beekte karaa irraa galma geessuu hin wallaaltu. Namni kamiyyuu uumama Waaqayyoo ta'ee osoo jiruu erga dhalatee gara biyya lafaa kanatti dhufee Waaqayyoon komachaa fi haalota naannoo isaa dhiphisaa kan inni jiraatee darbuu fi yeroo hundumaa harka rukuttoota namoota kaayyoo isaanii beekanii fi mul'ata isaaniidhaan jiraataniif duuba isaanii deemee hammina haasaa fi daba hojjechaa qofa kan darbu lakkoofsi manaa haala kaa'u jechaa atis anis isheenis isinis hundiyyuu wanta barbaadeef xiyyeeffatee yoo deeme namni kamillee haalli kamillee fuuldura isaa dhaabbatee isa daangessuu akka hin dandeenye beekuun dirqama dhaloota har'a keessa jirruuti. Yeroo itti teeknoloojiin dagaagee teeknoloojiin mana tokko keenyaa keessatti wantoota hunda raawwachuu yeroo dandeenyu ta'e osoo jiru keessatti nuti garuu kallattii adda addaatiin hudduuba teeknoloojii tafnee ganaa teeknoloojiin dhufe nuun hin fayyadu yookiin immoo teeknoloojiin dhufe kun kan keenya miti jennee qaamni biraan akka nuuf deeggarsa laatu yookiin immoo teeknoloojii mana keenya keessa jiru yookiin harka keenya keessa jiru qaama kan biraarraa eeggataa jiran. Inni kun immoo yeroo hundumaa wantoonni harka keenya keessa jiran akka isaan hojjetan yookiin maal akka isaan hojjetan wallaaluurraa kan ka'e qaamni biraan qofti waan hojjetee dhugaadha waan hojjetee sirriidha jennee namootuma dursanii mul'atan yookiin dursanii mul'ata isaanii argataniif harka rukutaa umurii keenya guutuu jireenya hin barbaanne jireenya filannoo hin qabne jireenya rakkisaa fi jireenya Waaqayyoon dhiphisaa kan nuti jiraannee darbinu jechuudha. Inni kun kana akka ta'ee jirutti ta'ee ilaalchi sammuu keenyaaf qabnu yookiin qaama keenya keessatti sammuu keenya isa dhokataa wantoota nuti proogiraam itti goone yookiin immoo itti fe'annee jirru wantoota hamaa taanaan hamaa oomisha wantoota gaariitti oomisha naqnee jira taanaan wantoota gaarii nuuf oomisha jechuudha. Akkuma namni tokko qamadii facaasee xaafii haammachuu hin dandeenye baaqelaa facaasee boqqolloo haammachuu hin dandeenye jechuudha. Sammuun keenyas waan gaariif yoo hojjenne waan gaarii nuuf oomisha yoo daba itti facaasne daba nuuf oomisha jechuudha. Kanaatiif wantoota kamirrattiyyuu of taane jennaan ani hojjechuun qaba yookiin ani deemuun qaba malee namni na adeemsisu namni na dabarsu nama gowwomseen darbaa namatti hammina hojjedheen darbaa jettee yaadda taanaan yoomiyyuu gara fuuldurri kee kufaatii fi gufannaasitti baay'ata. Bakka yaaddes osoo hin gahin addunyaa kanarraa darbuuf dirqamta. Kanaaf atis of beekii jiraadhu. Marii maraatotaa galatooma ulfaadha. Ani Yoobsan Abbabeetii Yoobsan Arguu YouTube channel like share subscribe gochuun haga xumuraatti waan na hordoftaniif galatooma ulfaadha. Deebana.